raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Taateewwan jajjaboo qabeenya uumamaa fi lafaa wal qabatee taasifamanii fi imaammata lafaa yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya jaalatamoo. Qophii keenya irraatiin taateewwan imaammata lafaa biyyattii irratti jijjiirama fidan jajjaboo fi haala imaammata lafaa ammaa irratti xiyyeeffanna. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Turtii gaarii qabaadhaa. Ijoon siyaasaa, nageenyaa, diinagdee, hawaasummaa, aadaa fi eenyummaa hundi qabeenya uumamaa fi lafaan kan wal qabate akka ta'e haala jiruu ilma namaa guyyaa guyyaatti irraa hubachuu ni danda'ama. Qoonni laftii fi qabeenyi uumamaa qabu olaanaa ta'uun namoota yookiin humnoota aangoo siyaasaa qaban birattis fedhii addaa waan uumuuf fedhiif faayidaa isaanii giddu galeessa godhatanii wayita socho'anitti imaammata bulchiinsa lafaarratti dhiibbaa gaarii fi dhiibbaa hin malle dhaqqabsiisuu danda'u. Dhiibbaan kunis yeroo tokko haala baratamaa uummanni itti lafasaa to'ataa fi itti dhimma ba'aa ture hunda harkaa dha'ee seera uummatichi hin beekne itti fiduu mala. Keessattuu uummattoota akka Oromoo kan sirna bulchiinsaa of danda'e qabu seera lafaa fi uumama lafarra jiru waliin wal simee ittiin buluu qabu irratti imaammattoonni gubbaarraa gadi fe'aman kunniin dhiibbaa hamaa hamma duguuggaa sanyii dhaqqabsiisu hordofsiisanii jiru. Mee ittaansinee taateewwan imaammata lafaa jijjiiran jajjaboo kaasnee haa ilaallu. Oromoon sirna impaayera Itoophiyaa mootii Shawaa Minilik jalatti kufuusaatiin mala bulchiinsa biyyaa yookiin mootummaa mataasaa sirna gadaatiin bulaa turuunsaa ni beekama. Bulchiinsi lafaatis akkuma seera gadaatti seerri adda addaa akka seera lafaa, seera bosonaa, seera bineensa bosonaa fi kan kana fakkaatan itti ba'ee seerota kanaan qajeelfamaa tureera. Sirni gadaa eega weeraraan laamsha'een booda garuu Oromoon lafaa fi qabeenya uumamaa dhabee mirga namummaa mulqamee gabbaarummaaf yoo saaxilamu mirga abbaa biyyummaas dhabee eenyummaa isaatiin dhiitamaa jaarraa tokko oliif dhiitamaa dhufe. Sirna gadaa bakka bu'eetoo Oromoo namooma Oromoomaa fi abbaa biyyummaa dhorke kun sirna qubattuu qawwee fi humna fayyadamee humnaan cabse waan ta'eef sirna naafxanyaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u saamicha lafaa raawwachuudhaan qubsuma haaraa ijaaruu eegale. Qubsumoonni sunniin booda magaalaa kan ta'an yoo ta'u san keessaa magaalonni akka Addis Ababaa, Naazireet, Giyoon, Hagara Hiwoot, Dabrazayitii fi kan kana fakkaatan biyya Oromoo maqaa ganamaatirraa jijjiiruudhaan kanneen sirna qubattuutiin ijaaraman har'allee godaannisa ta'anii mul'atu. Akkaataa magaalonni itti hundeeffaman kanarraa kan ka'e imaammanni magaalaa bara kanaa kaasee bahaa ture qubattoota naafxanyaa giddu galeessa kan taasifate waan ta'eef yaadirmeen magaalummaa afaan Amaaraa fi aadaa Habashaatiin akka wal qabatu taasifamee abbaan biyyaa fi namoonni buleeyyii wiirtuuwwan magaalarraa akka dhiibaman taasifamaa tureera. Kanaafis maloota qunnamtii akka raadiyoonii, televezyiinii, gaazexaa, telefoona, tiyaatara, afoola afaan Amaaraa fi kan kana fakkaatanitti dhimma bahaa turaniiru.
Sirni cunqursaa fiwudaalaa qubattoota Habashaa kun uummattoota buleeyyii qorqalbii cabsaa hanga bara 1950tti kan itti fufe yoo ta'u, manneen barnootaa banamuuf haalli addunyaa waliigalaa waraana addunyaa lammaffaa booda jijjiiramuu hordofee hooggantoonni sabaa mul'achuu eegaluudhaan sirna fiwudaalaa irratti gaaffii kaasuu eegalan. Itti fufuudhaan gaaffii barattootaa jedhamuun kan beekamu mormii guddaan sirna fiwudaalaa fi mootii Haayile Sillaasee irratti jabaatee ka'uun kan jalqaba bara 1960moota gara dhumaa ture. Kunis warraaqsa yookiin abiyoot jedhamuun beekamu yoo dhalchu sirna mootii Salomoonawaatti xumura gochuudhaan boqonnaa biraa bane. Mormiin barattoonni fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa ijoowwan lafti qotatee bulaaf jedhuu fi gaaffii eenyummaa saboota irratti fuulleffatanii bu'uureeffachuun taasifamaa ture bara 1974 gara warraaqsatti guddachuudhaan sirni Haayile Sillaasee bara 1974 kufe. Warraaqsi taasifame kun humna siyaasaa qabsoo hawaasatti guduunfaa godhee aangoo siyaasaa dhuunfachuun deebii quubsaa kennuu dhabuurra kan ka'e murni waraana keessaa bahe kan darguu jedhee of waame aangoo dhuunfatee gaaffii guututti deebisuu hanqachuudhaan siyaasa addunyaa yeroo sanaatiin butamee ijoo gaaffii sabaa hin turre sirna sooshaalizimii irratti fuulleffate. Gaaffii lafti qotatee bulaaf jedhu ijuma siyaasa sooshaalizimiitiin deebisuuf yaaluun kanuma mirkaneessa. Qotatee bulaan lafasaa waliin akka qabeenya dhuunfaa warra abbootii lafaa ofiin jedhaniitti ilaalamaa ture. Bilisa ta'ee lafa ofii qotachuu fi irraa galfachuus hin danda'u ture. Lafa sirna fiwudaalaa Salamoonawaa jalatti qabeenya dhuunfaa ture gara qabeenya mootummaatti jijjiiruudhaan mirgi itti fayyadamaa lammiilee hundaaf walqixa akka ta'u taasifame. Lafti abbootii lafaatiin qabamee ture irraa fuudhamee namoota qotatanii ittiin jiraataniif hirame. Qabsoo lafti qotee bulaaf jedhurraa kaasee hanga seera lafti ittiin qotatee bulaaf hirame san wixinutti qonni hayyootaa fi quuqamtoota Oromoo olaanaa ture. Haa ta'u immoo gaaffiin aadaa, afaanii, eenyummaa fi mirga abbaa biyyummaa waan hin deebineef gaaffiin lafaa wal qabate deebi'ee jedhamullee haala guutuu ta'een deebi'eera jechuuf nama hin dandeessisu ture. Mirgoonni aadaa, afaan, eenyummaa fi hiree ofii murteeffachuu mirgoota waloo sabni tokko lafa yookiin biyyasaa barootaaf irra jiraatee ardaawwan jilaa fi bakkoota seenaa fi duudhaa itti tolfaterra dhaabbatee mirga garee yookiin mirga waloo waliin gaafatu yoo ta'an, mirgi lafaa wal qabatee bara san deebifame garuu sadarkaa nam-tokkeetti mirga lafatti fayyadamuu qofa ture. Kanarraa kan ka'e imaammanni lafaa kan gaaffii qotee bulaa deebise sun sababa mudaa dhalootaan impaayerri Itoophiyaa aadaa fi afaan Abisiiniyaa irratti hirkachuun qabdurraa kan ka'e gaaffii lafaa wal qabatu guutummaatti kan hin deebisne ta'ullee jijjiirama bu'uuraa lafee dugdaa sirna fiwudaalaa kukkute ta'ee galmaa'eera jechuu ni dandeenya. Sadarkaa nam-tokkeetti gaaffiin lafaa warraaqsa bara 1974tiin deebii argatus mirgi waloo waan hin kabajamneef qabsoon hiree ofii murteeffachuuf taasifamuu itti fufe. Oromoon karaa ABO'tiin, Tigraay karaa TPLF'tiin, saboonni biroo jaarmiyaalee bilisummaa 15 ol ta'aniin karaa mataa isaaniitiin qabsoo mirga hiree ofii murteeffachuu bulchiinsa dargiitti irratti taasisaa turan. Asirratti qabsoon bilisummaa Shaabiyaa Eertiraa bilisoomsuuf gaggeesse qabsoo eenyummaa aadaa, afaanii fi qorqalbii tokko qabaachuu osoo eenyummaa seenaa fi daangaa hambaa kolonii giddugaleessa taasifate waan ta'eef guutummaatti qabsoo mirga hiree ofii murteeffachuu saba tokkooti jechuun hin danda'amu. Ta'us dargii kuffisuu irratti shoora olaanaa taphachuunsaa hin alamu. Mootummaan darguu mootii Haayile Sillaasee bakka bu'ee waggoota 17 Itoophiyaa humna qawweetiin bulchaa ture. Humnuma qawweetiin qabsoo sabootaatiin bara 1991 kufuun dirqama itti ta'e. Gaaffiin lafaa gaaffii nam-tokkeedhaan lafatti fayyadamuutti daangeffamee labsii darguutiin bu'uurri isaa buufame sun kufaatii dargii booda gaaffii mirga abbaa biyyummaatti ce'a jedhamee abdatamaa ture. Mootummaan ce'umsaa jedhamu olaantummaa TPLF yookiin Addawaayitiin falmattoota mirga hiree murteeffannaa kanneen akka ABO dabalatee waggoota 5 jechuunis bara 1991 hanga 95tti ture hundeeffamee ture. Humni adda durummaan handhuura aangoo 4 kiiloo qabate TPLF waan tureef mootummaan ce'umsaa hundaa'es dhiibbaa garee kanaa jalatti kufuuf yookiin fedhii garee bicuu kanaa tarkaanfachiisuuf dirqama. Rakkoowwan hedduun jiraatanis bu'uurri seeraa cimaan caasaa aangoo biyyattii jaarraa tokko oliif wiirtuu tokko jalatti hammacamee ture. Bakka lamatti hiree impaayeratti federaalessuun chaartara ce'umsaa kan jedhamu bara 1991 labsuun
jijjiirama boqonnaa biraa bane jechuun ni danda'ama. Caasaan bulchiinsa impaayeratti kutaa biyyattii irraa mootummoolee naannootti deebisee aangoonis federaalaa fi naannootti rame. Haala kana keessatti naannoon Oromiyaa jedhamtuu fi naannoleen biroos kan caaseffaman. Oromiyaan biyya haaraa dhalatte yookiin naannoo qaamni wayii Oromoof daangessee kenne otoo hin taane biyyuma Oromoon durumaan biyya Oromoo jechuun waamu bulchiinsa mootummaa naannoo tokkicha jalatti galchuun kan caaseffamedha. Qabsoon sabootaa fi haalli yeroo sanii dirqee waan ta'eef malee kennaa TPLF yookiin qaama kamiituu akka hin taane TPLF hojiirra oolmaa chaartarichaa gufachiisuudhaan mirga hiree murteeffannaa sharafuuf yaalunsaa kanuma mirkaneessa. Fakkeenyaaf faallaa seenaa fi argama lafaatiin deemee Finfinnee Kilila Siraaratti jedhamtee naannoo of dandeesse taatee yeroo ce'umsaa waggoota 5 ture san keessatti akka caaseffamtu gochuunii fi jaarmiyaa bilisummaa Oromoo keessatti filannoo bara 1992 dorgomuuf qophiirra ture shororkeessanii siyaasa keessaa baasuun shira guddaa qabsoo mirga abbaa biyyummaa irratti TPLF'n aggaamame kan saamicha biyya Oromootiif karaa isaaniif bane Oromoo gidiraa dabalataaf saaxilee ture. Mirgi Oromoon nam-tokkeedha lafa isaarratti warraaqsa bara 1974tiin gonfatee gara ce'umsa waloo Oromiyaa jedhamu eenyummaa waloo Oromummaa jedhutti kan siqse ta'us sirni bara ce'umsaa san ture. Afaan Oromootiin sadarkaa Oromiyaatti barachuu fi fayyadamuurra waan darbe hayyamuu hin feene. Ergamtoota ofiif bixxiletti dhimma bahuun qabsaa'ota bilisummaa yakkee filannoo silaa ABO'n irratti hirmaachuurra darbee mo'ullee danda'u kophaatti dhuunfatee karaa OPDO'tiin Oromiyaa to'achuuf murteeffate. Mirga waloo qabatama hin taane jaarmiyaa fakkeessaatiin gaaffiin Oromoo mirga ofiin of bulchuu akka deebi'etti ololuu itti fufee ce'umsicha fashalse. Ce'umsa booda heerri Itoophiyaa amma hojii irra jira jedhamu kun kan ragga'e yoo ta'u sunis bara 1995 ture. Jijjiiramni heerri kun fide yoo jiraate chaartara ce'umsaa Finfinnee naannoo of dandeesse taasise san haqee caasaa naannummaa kan irraa kaase ta'uu isaati. Heerichi naannolee 9 qofa maqaan tarreessee ta'u keewwata 47 jalatti kan tume yoo ta'u akkaataa ittiin naannoleen haaraan itti dhalachuu danda'anis adeemsa isaa keewwatuma kana jalatti tume. Heerichi Finfinnee akka naannoo of dandeessetti kan hin fudhanne ta'us qabatamaan garuu gareen aangoo dhuunfatee ture Finfinnee qofayyuu odoo hin taane dirree dhawaa seeraa fi seeruma ittiin bulu cabsee akka naannootti caasessee magaalota federaalaa jechuudhaan waan hin jirre uume. Muummee ministeerotaa dabalatee warri har'a paartii Bilxiginnaa Damee Oromiyaa jedhamanis waanuma seeraa fi heerarra hin jirre ergamtummaadhaan hojiirra oolchaa turan. Chaartarri ce'umsaa fi heerri federaalaa mirga qotee bulaan nam-tokkeedhaan lafa isaarratti guduunfadhaan mirga abbaa biyyummaa sabni waloodhaan qabus sadarkaa jechaatti yookaan tiyooritti kan deebise ta'us qabatamaan garuu hin deebine. Akkuma walitti kaasne ijoowwan barbaachisoo irratti fakkeenyaaf bakka qabsaa'ota dhugaa kan akka ABO boojjamtoota darguurraa TPLF fi Shaabiyaa walitti qabuudhaan dhaaba isaaniitiif ergamtuutti dhimma bahuu fi bakka tokko tokkotti fakkeenya Finfinnee Dirree Dhawaa Walloo fi Matakkal Oromiyaa irraa kutuun duubatti deebisuuf yaalamaa tureera. TPLF ergamtoota dhaadhiyootti dhimma bahuun seerota saamicha lafaa fi qabeenya saboota saamuuf tolan maqaa babbareedaa akka misoomaa investimentii magaalaa deebisanii misoomsuu fi kan kana fakkaatan baafachuun saamicha itti fufe. Bulchiinsa kana jalatti Finfinneen dachaa 3 bal'attee yoo xinnaate abbootii warraa 150,050 ol ta'an buqqistee dhabama goote. Kana malees bara 2001 hanga bara 2019tti moosonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaatti jiidhinaa fi rooba harkisu akka malee hir'ate. Akkuma bara Bilxiginnaa kana midhaan agadaa shanee tajaajila jedhamee dhoorkamuu gaafasis ABO'tu itti galee nu lola jechuun bosonni gubamaa ture. Keessattuu naannoo Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti bosonni sadarkaa duraatti jiidha qabu harka 96 hir'achuu ragaaleen ni agarsiisu. Ashaaraan magariisaa bulchiinsa Mallasii fi amma immoo bulchiinsa Abiy jalatti lallabamuu bosona bade bakka buusuuf odoo hin taane tooftaa saamicha lafaa kan biraa ta'uusaa ibsaa turuun keenya ni yaadatama. Bu'uura heera biyyattiin lafa kan bulchu mootummoota naannolee yoo ta'u seera waliigalaa lafa naannoo isaanii ittiin bulchan garuu kan tumuu mootummaa federaalaati jedhameen mootummaa federaalaa yookiin murni mootummaa federaalatti aangome kamuu seera saamichaa adda addaa baasaa tureera. Haaluma kanaan bara 2005 labsii bulchiinsa lafa baadiyyaa fi itti fayyadama lafaa lakkoofsa 456 bara 2005 fi labsii lafa federaalaa kaayyoo mootummaaf saamuu fi kaffaltii beenyaa lakkoofsa 455 muraa 2005tti. Labsii kanaan mootummaan lafaa fi qabeenya uumamaa kaayyoo uummataaf jecha akka namarraa fudhatu
hayyama seeraa argate. Kana malees bara 2009 hundeeffamni daayirektoreetii deeggarsa investimentii jechuun kan hundeeffame lafaa wal qabata. Mootummaa federaalaa lafa bulchu otoo hin qabaatin ministeera qonnaa jalatti kan hundeeffame daayirektorootiin kun ramaddii liizii lafaa yeroo dheeraatiin investorotaaf kennuuf kan hojjetu, lafa kan daddabarsu, darbees immoo lafa naannoleerraa gara baankii lafaa federaalatti kan dabarsuu fi kan bulchuudha jedhama. Baruma 2010 sagantaa qubsuma yookiin safara jedhamuun kan beekamu haaraa akka bara darguu san irra deebin eegaluuttis ba'ee kan ture ta'us sababa caaseffama naannolee eenyummaa bu'uura godhateetiin hanga barbaadametti itti dhimma ba'anii lafa Oromoo saamuu fi qubattoota haaraa aadaa fi afaan biraa qaban fidanii Oromiyaa keessa qubsiisuudhaan Oromoo dadhabsiisuu irratti hin milkoofne. Haa ta'u immoo waan karaa safaraatiin dadhaban Oromiyaa keessatti magaalota seeran babal'isuudhaan Oromoo kumoota dhibbaan buqqisuun saamicha gurguddaa raawwataniiru. Itti aansuun imaammanni saamichaa guddaan kan karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii bara 2016 hanga 2020 jedhamee karoorfamee ture yoo ta'u, maastar pilaanii Addis Ababaa jechuudhaan magaalaa Finfinnee ammas dachaa 3 bal'isuudhaan lafa bal'inni isaa hektaara miiliyoonaan lakkaa'amu saamuu ture. Warri amma maqaa paartii Bilxiginnaa jedhuun aangoo harkaa qaban kun qabsoo Oromoon maastar pilaanii mormuun taasise itti fufees gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee dabalatee Oromiyaa guutuurratti kaasee ukkaamsaa kan turan yoo ta'u, dhumarratti TPLF kufuun mamii akka hin qabne yeroo hubatanitti warra gaaffii Oromoo ni deebisne jedhee bara 2018 jijjiirama argame micciiree aangoo qabate ta'uu ni yaadatama. Dhumarratti kan laallu waan bara Bilxiginnaati. Akkuma beekamu warri har'a aangorra jiran kun gaaffii Oromoo ni deebisne jedhaniiti sabaaf waadaa galanii bakka TPLF of buusan. Bulanii garuu dhaabni maqaa sabaatiin socho'u hin barbaachisu walitti baqsinee paartii haaraa ijaarra jedhanii dhaadhiyoo yookiin OPDO haaromsuun waadaa sabaa fudhadhe jechuun gara ODP jijjiirame diiganii paartii Bilxiginnaa jedhamu hundeessine jedhan. Gaafa Oromoon harkatti didu immoo faallaadhuma dambii paartii isaanii deemuudhaan paartiin keenya badhaadhina jedhama maqaayyuu Booranarraa fudhate jechuudhaan hubannoo uummataa tuffachuuf yaalan. Itti fufuunis mootummaa Oromootii jedhan. Qabatamaan wanti mul'atu garuu kanaa saamuu faalladha. Oromiyaan dirree waraanaa eegataa ta'e waggaa 6ffaadha. Gaafii gaafa aangootti dhufuuf jedhan san tokkollee osoo hin deebisin kan dur deebifamallee duubatti deebisuuf dhama'aati. Erga nuti aangoo argannee Oromoon aangoo qabatee jira. Gaafiin Oromoos kanuma ture deebisneerra jechuudhaan dheebuu hammaataa aangoof qaban mirkaneessan. Aantummaa sabaa akka hin qabaanne, tokkummaa Oromoo akka hin barbaanne, dhaaba siyaasaa Oromoo bilisa ta'e arguu akka hin barbaanne mirkaneessan. Paarlaamaan Itoophiyaa labsiiwwan baroota 27 darban baasaa ture keewwattoota duraa keessaa lammaffaa yookiin sadaffaa irratti Finfinnee fi Dirree Dhawaa akka naannootti ilaalla jechuudhaan akkuma heera biyyattii cabsee ture sanatti bara 2018 boodas itti fufe. Sadarkaa imaammataatti yoo ilaalamu paartiin Bilxiginnaa imaammata lafaa kana jedhamu kan ifatti beekamu hin qabu. Gochaan garuu waan biyya Oromoo Oromiyaa diiguu fi qabeenya lafaa fi qabeenya uumamaa saamuuf tolu kan duraan ergamtummaa raawwachaa turanitti tooftaawwan haaraa dabalachuudhaan ittuma fufutti jira. Deebiin gaaffii naannoo ta'uu saboota kibbaatiif kenname hammeenya Oromiyaatti as deemu akeeka. Kibbatti saboonni 11 mootummaa naannoo ofii hundeeffachuuf bu'uura heeraatiin gaafatanis deebiin gama Bilxiginnaatiin kenname jalqaba irratti humnaan ukkaamsuu yoo ta'u, sun dadhabamnaan ammoo gaafichuma bacancarsanii akka dantaawwan diinagdee kan aadaa fi afaan Abisiiniyaa hin minetti akka ofiif barbaadanitti bocanii deebisuudha. Haaluma kanaan naannolee 3 afaan hojii afaan Amaaraa taasifatan kan moggaafamni isaanis kallattiidhaan ibsamuu fi ibsa maqaa Itoophiyaa jedhu qaban 3 uumamaniiru. Isaanis mootummaa naannoo kibba dhiyaa Itoophiyaa Boonga irratti hundaa'ee, mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa Hosaana irratti hundaa'ee, mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa Walaayittaa Sooddoo irratti hundaa'edha. Gaafii Sidaamaa bifa kanaan bacancarsuuf yaalanus qabsoon ejjettoo Sidaamaa irra aanuu ni yaadanna. Deemsi kun akkuma paartiin sabaa hin barbaachisu jedhamee Bilxiginnaan hundaa'ee naannolee sabummaa irratti ijaaramuu hin qaban kan jedhu of keessaa qaba. Kan ammoo bifa sanada leenjii paartii Bilxiginnaatiinis ibsaa turaniiru. Sabni guddaan tokko naannoo tokko keessa ta'uu hin qabu, naannoo 2-3 yookiin 4tti qoodamuu qaba jechuun ifatti barreeffatanii miseensota isaanii ittiin leenjisaa turan. Wanti Oromoo kutaa fi gosaan qoqqooduuf hojjechaa jiraniif
Oromiyaa boru addaan cicciruuf karoorfatan saniif galtee akka isaaniif ta'u yaadaniiti. Kuni kan agarsiisu akkuma gooftolii isaanii durii fi mootummoota dhufaa darbaa impaayiratti fedhiin jara kanaatis lafa Oromoo fi qabeenya uumamaa karaa ittiin saamanii fi ittiin gurguratan baafachuudha malee gaafii ummatichaatiif deebii deebisuuf fedhii tokkollee akka hin qabne mirkaneessa. Dubbiin keenya kan biradhaan hin dhageenye dirradhaanis hin dhaga'uu akka hin taane haa keekkannu jechaa qophii keenya har'aa kan imaammata lafaan wal qabatee mootummoonni Itoophiyaa qaban ittiin ilaalle goolamna. Horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.